ashama harka funne ilmaan Oromoo bulkeessan Doha Qatar keessa jiraatan kunoo uffata aadaa kuma dhagartan Doha keessatti ni argama aadaa keenya waliin haa guddisnu. Sirriidha akkuma umukaan dubbattee aadaa keenya hedduu bareeddi hedduu feena kanaaf isinillee Doha keessatti waan argamtuuf aanati isin feetanitti waan jirtuuf yaa uftanii bitatuni dandeessan jennee waa yaannu fi aadaan teenyallee hedduu waan bareeduuf isinillee hedduu akka feetanii beeyna walumaanu haa ittiin bashannannu uffannee ittiin haa gammannu akkuma isin agartan hedduu babbareedanii gartanii akka keenyatti jechuudha isinifillee hedduu bareedinu caala tanaafu wajjin yoo itti gammanne wayitine waa yaanne fi as jira kadhalalee tanaafu hedduu waan das nama joof itti uffatan jennee waan isin yaannuuf kabarbaaddan immoo bilbila silkii dambo mukarratti akkatu dandeessa uffata kana eessa arganna yookaan motora bilbila kan eessa jira warra jettaniif bilbila keenya Facebookii durasni keenya bilbila tora mukarratti yookaan fatiyaaratti ni bilbiluu dandeessu jechuudha kotta aadaa keenya waliin bashannanna kotta waliin haa barennu galatoomaa hedduu sinfeena أنا فتا سلكي أموكا اللي قبت سني بريسا يا سلكي هي اللي قبت سني بريسا أرجعون للي تاني سنين تدا كانوا ما باي أرمو هدوء